Intalli maal dalagaan kee? Intalati barnoota akka qabdu wallaalte ani qo'adhu siin jedhee miti kan manaa bahe. Ati maal badii qabda kan guddaatu ajaa'iba taa'ee innillee waan biraa si barsiisa. Haa ta'u kaame. Aboo ati ija koo afoodhaa hin baddamoo hin baddu amma? Har'a booda televezyiinni manuma kanatti yoo banan. Ati waan takka gurri kee dhagoo televezyiina banuu dhiisi kana banii qo'adhu siin jedhee badati maal taate kana televezyiina bantee ilaalta akkana? Kana televezyiina moo kanati maal gadhu siif ibsu kana qo'adhu siin jedhe mataan kun siin dalagu mucayyoo. Hayyoo dhiifama fiilmii bareeduun haakuma tuuti eegas deebi'ee qo'adhaati. Mucattii kiyya ani kan si faamaa jiru ati akka barnootaan guddattee nama guddaa taatu fiilmiif ati wal baratuu hin qabdanii daftara kee faana wal baradhu siin jechaa jira dubar. Hayyee amma booda hin laaluuti kizaan guyyaa qo'adhaati. Tole mucattii kiyya gosh akkana malee. Habiibti kiyya ka'iitii kalas abbaan kee si haa qo'achiisu amma deemi gara abbaa keetti. Hayyee. Gattaa'e. Ati agam maallee kanumarra jirta abbo? Laa nama naa bilbilee malee intoo maarra hin jiru. Nama maaltu sii bilbila ati halkanis guyyaas nama sii bilbila akka daa'imaa gad deebite geemii taphatta mucayyoo kee qo'achiisi siin jedhee ati geemuma kana maal namticha umaraatte? Nun qo'achiisa amma dheengaddas qo'achiise bara anumaa qo'achiisu ta'u nun dhuftee mana sanitti. Maannaa qo'achiisa si arge bar mana sanitti sanuma asittis kanuma hin jijjiiramtu mucattii ati gadi deebisaa deemtamoo ati gad deemta ishiitu ol deema mucayyoo maaf hin qo'achiistu? Ni qo'achiisa har'aan booda geemii takka harkaan hin qabu si qo'achiisa tole anatu si qo'achiisa mucayyoon geemii isiin televezyiina ofii dhiiste jenna ana qo'achiisa sanarra dhiisi gara hojii keetti deemu. Televezyiina illee kan banu si geemii illee kan banu si quxisuurraa hangafarraa baratu bar waan badaa atillee badaa taatee mucaa kee hin balleessini mucayyoo qo'achiisi siin jedheera atillee oguunni geemii taphatu televezyiina banu naaf himi. Yaa rabbii kiyya maal nama wayya. Miskin maal ati qo'attee beektu akkanatti? Moo harmeen dantee yoo dhuftu daddaftee televezyiina naastu balaa kana hunda kan nutti deebisu kokkee dantee lamaan kana qabeessa Kop A B C D Ayo D O G Doji. Doogi jedhama. Doogu jedhamaati. Akkamitti doogu jedhama? Da D O G Doog. Doogi. Doog jedhama? Dhiifama. Harmee teetitti akkana jetteen himi. Waan an dogongoru abbaan kiyya cimaadha. Nama an laal yuunivarsiitii barsiisu ture. Siif jecha dhufees ta'a. Tole waan takka dubbisan beeku abbaan kiyyaa jetteen harmee teettan teettee tole. C A T Seeti. Baba akkas jiru kaat jedha. Kaat jedha maal ta'e baba? Tun C jennee barannee mee akkamitti C jennee baranne? Yoo siin dhaabira dhufte kaat jedhama. Akkasii? Amma akki goonu haga harmeen tattee dhufin kana booda si qo'achiisa atis deemee telefoona keessa geemii qabata anis qophii guddaa tole yalla walii galee mee sinii mo'atiin laa hin ta'a kanas deemu. Maal jetta geemiin harkaa balleessite maal jetta? Xiqqoo geemii taphadhoo booda si qo'achiisa sa'aatii harmeen deemuu beeku tole halkan guddaadhaa miti maal taate mukeetti mataan mataa kee addaan si cabsaati sa'aatii an geemii irra jiru nan taphachi nan jeeqin. Oi! Wayyo! Wayyo! What?
Yes. Yeah. Yeah. Sit. Yeah. Yeah. Yes. Intan, agam malee kanuma rajistaa maaluma taate maalome? Yaa Rabbi na gubdee abbaan na gubaa mucattiin na gubdii akkamuma ta'ameeti maalumati kana deemuma kanarraa maal qabda dhimma ani kan inni rakkadhee dararamee manan baada nagee si barsiisaa jiru kuni namuma sitti fakkaadhaan jiru ani sanyii abbaa ishii kun dhagaan kun ishiin kai gadi bahe. Si barani kan inni si masuma kana kan si guddisaa jiruuf akkanatti akka guddattuuf akka telefoona kana duukaa deemtuuf moo akka barattuuf ani mana namaa dalagee kan si guddiseef akka iddoo guddaa geessuuf dafii jilbeeffadhu lafatti. Na dhageessa agani dhaabbatu sin jedhutti dhaabbatuun hin jiru mana kana keessa jilbaan halkan guutuu deemta akka halkanii guyyaa geemii kana taphatu yalla. Abdi, namticha maayyuu na dhaga'utti hin jiru du'uma rafamoo kun hirriba rafa. Abdi, yaa Rabbi kiyya Abdi, yaa Rabbi yaa Allah kun kiniinii liqimsama maal kun kai? Hey, Abdi, kai maal ciista? Reefu magachiisa. Du'ama maarrata kiniinii liqimsite kiniinii riba kai siin jedha. Laa maal kiniinii riba maal liqimsa? Ani mucayyoo wachiisii jedhee irratti riba keerafta maali namticha namaana guddati? Wachiisee isiyyuu gaafadhu wachiisee. Maal na Wachiisaa oolee amma dadhabee reeffa. Yaa carraa kiyya akkuma abbaa kiyya mucattii nama balleessanii kai siin jedhama kai adabbii guddaa qabda tamma. Akkanaan sibira taruun hin jirtu kana booda kai adabbii qabda. Maal ta'e? Ol kai dhaabuu ajaja kiyya dhageessamoo akkam? Oo jalaa fuudhi kanaa daf kanallee fuudhi. Agana guddisii gubarra jilbeeffadhu deemi agana gudde gubadhuuti deemi danqooroo kana maal godha kuni kan hin dhageenye doomaa mucayyoolee bara dafii deema akkamitti deemta daddaf agani eeyyama sii kennutti agani dhaabu siin jedhutti kana keessa deemta yallaa maal na laalta hin beektu duruu na beekta gubadhu si haa gubu rabbii yallaa agan dhaabu jedhutti ilma of abbaan na gubani. Kanatti deemsiin jedhe daakii deemisiin jedhe kuni dhagaawwan kun dhagaani bara kudhanii kan ajjeesanii sanyii abbaa isheetitti na gudde dafii deemisiin jedhe na dubbiin akkam bultan magaawa keessatti akkam bultee keessatti maali gochaa jirta deemaa waan kana godhu. Maali gochaa jira maali godhaa gara jechuun maatiin bibbiidhaan ta'e daa'imti kiyya abbaa wajjin dadarabdee geemii televezyiinii kana jettee kuni adabbii. Haa ta'uulee maal rakkoo qaba yoo geemis taphattee yoo televezyiinis laatte maali rakkina qaba? Anamma ijoollee kana yeroo kanatti kan hin adabne adabbii kan itti hin agarsiisne adabaan kan hin guddisne borullee nu dararti. Biyyaafillee taatu ofiifillee taatu kanaafuu akka kiyya keessa jirti. Ijoollee kiyya akka ijoollee hambaatti osoo hin taane akka kiyya ta'ee guddifatu jedhama. Ati immoo homaa rakkoo hin qabu jetta rakkoo kam naba? Mucayyoo ganatii kaatota nuti bibbiidhaan oofumti kun asitti nagaamu yoo gorsuu barbaadde yoo karaatti deebisuu barbaadde teessistee qo'adhuu seenan jettee gorsita malee kana tuulee qabattee duuba jettee
deeggarutti jirtaa miti dafi jilbeeffadhu dafa doo mataa kan addan baasu jilbeeffadhu aduutti illee atuutti kun dafi jilbeeffadhu si jedhutti jira bara miidha kiyyaan deeman isa mana keessa jilbeeffadhu kan bara keessa deemte jala dafi jilbeeffadhu deemi jilbaa mana kana yalla dafi deemi kanaaf si fide ada mana korsiti kunillee mana kiyyaan dhufte pada mortuu. Iluman salbadeera. Ana namoonni tuna laatii mana kiyyaan dhufee mana namaatti jibbii midhaan deema. Akkam oltan? Naguma. Nagaa galata Rabbii. Hai, gurbaan maal ta'ee kan jilbii biila fara deemu kun? Gurbaan namaan taane adabiirra jira. Mucayyoollee qo'achiisi jennaan inni halkanillee geemii guyyaallee televezyiinii maal kana waan dalagaa jiruufu adabiirra jira. Mucattii kiyyallee na jalaa balleessee jira. Kanaafiyyuu adabbii guddaarra jira gurbaan malee waan takka rakkoo takkayyuu hin qabu. Hai, maali sila yoo waan barbaade dalage ati jaartii isaatiimi mucayyoonis mucoo isaatiimi nu kabeeynu jaarsatu jaartii adaba malee jaartiin jaarsa adabuu kun qaanii guddaadha maaliif akkana gootan amma namnuu yoo si argisi kolfaati jaarsa keetiin lafaa ka'e jedhi. Ati nama dogoggore deeggaruu eddamoo maalime gotta tumtuu seenas taa'e sitti ajamasillee seeni. Natti ajamte? Haajaa akkam immoo? Seeni siin jedhan asiif hima seeniifi dhaabbataan miti seeni. Seenuun dirqama? Dirqama. Daf. Tole haajaanoo haajaa akkam silaa? Taa'i gadi taa'i. Ati nama wallaalaa nama dogoggoraa deeggatan jilbeeffadhatillee. Jilbeeffadhu oduu mataa kee kan akkana addaan baasin jilbeeffadhu. Dafi jilbeeffadhu. Tole. Siyaasaa jira deematillee akkasaa kan deemu dogoggoraa kan deeggaruun illee adabamuu qaba. Dafii deemi dafaa deema. Agani mijatti ilaalee deebi'utti takkaan keessan gad dhaabbattanii anatu isin agarsiisa mataa keessan keessa kana kan fa'aa kana danazii kiyya fa'aa. Tole. Maali jettaa? Mucayyoo tanaan jalqabumaa yoo namni wal na agarsiisee akka an fuudhu na godhe sii. Maa akka si fuusise malee jilbii bila faroof jedheetti mee? Maal jilbii bila humni isiin qabdu dhagaadhaa fuuteetu maal mataa gannu dhoosti jilbiiffachuutti jenna edan waan ajjeesti maal abbaa kiyyaata. Haa ta'u geemii maaliif dhiif? An akkamitti geemii dhiisa? Akkamitti dhiiftu geemii? Geemii laal akka ishii kanatti namni mataa keessa ganna dhaana guddiseen jiru. Warri keenya yeroo abbaan kiyya waamee qanaa bitee geemii ittiin taphadhumaan jedhee geemii taphataa waan guddadheef kanaafuu suusiin geemii ammarree narraa hin banne. Duuba suusiin geemii ammarree haga ammarree sirraa hin banne akkama guyyaa guutuu deemaa oolta. Suu karaa fuudhu dhabaadhee kana hunda kana godhesii maal? Ammaal balleessa ani si fuudhe malee wanni balleessa hin jiru waa takka. Oo simbaa na bara. Ka'ii gadi bahin. Lammata illee. Lammata maanii jira jilbeeffadhu. Dafa jilbeeffadhu. Dafa deema. Dafi dugda maal qaba kadhate sitti gaachatu. Mana kiyya dhuftee na gorsi. Dafi na deema. Kumtaara bada kumtaara. Dafi deemi jedha bada. Maaltu mataa dhaabde. Yalla kaala. Kaalo. Kaalo tokko dhageessu. Kan akka keessanii kana kan biyyaaf hin taane kan ofiif hin taane namni dogoggoraa taate dogoggora nama gorsu yoomiyyuu nama hin taatu. Kanaafii dogoggora keessan fudhatuu qabdu. Nama dogoggori hin deeggarina. Dhageessanii dogoggoraa taate hin deeggarina. Ijoollee keessanii abbaa fi haati keenya sirriin nu guddisne jedhu. Isiniin garuu abbaa fi haati keessan sirriin isin guddisan ijoollee keessanii
dogoggora deemtu dogoggoraan hin deeggarina laadhaa fi obaasa barsiisa kan kana ta'e maaf dogoggora ijoollee deeggartu kanaafiyyuu ijoollee keessan jechuun ifaa keessan ija keessan ijoollee karaa gaariirra deemsisa dhageessanii ani kan hin jedhu abbaan manaa kiyya yoo dogoggora jiraate akka nani dhiisu feetanii moo maal isin dogoggora isaa akkana goote jettanii kan qaaqxan immoo hin fe'u nuti balleessi dhiifama guddaa arraba hin deemu. Anillee dhugaa rabbii waan ati goote kana sin deeggara amma booda nama dogongorarra goruu hin ta'u. Deema amma jirti dura deema deema. Ati agammaan mazooraa jirta? Kai ol kai taa'e jiru. Mee atiin kuni mee maalati mee abbaa akkamiiti ati abbaa akkamiiti mee mucattii kana odoo beekte geemii barsiisuurra kootu baradhu dhiisi kana maal goota? Surreen harka jirti. Surree sirraa cite hojii keetti ta'u mormuusi cite. Dhagee waan asitti qaaqaa jiru nageessa amma? Ni nagaayee sirrii. Mucattii geemii barsiisuu qo'adhu jechuutu caalame ati abbuma akkamiiti mee abbaa akkamiiti isin jedhame? Har'aan booda barsiisa. Har'aan booda geemii akka isin taphatan godha. Barnoota isii irratti akka qo'attu nan gargaara. Geemii irra tartee televezyiinii fiilmiitti banta mucayyoo ati maal manamticha nana maana guddaa ati manuma taa'aa oltan garuu dalagaan baa dalagee isiniif jecha mucayyoo kiyyaaf abbaa manaa kiyyaa jecha dararamaa jira ati garuu maal akkama manaa yaadame? Tole lamuu har'aan booda geemii waan jedhan harkaan hin qabu. Yoo harkaan qabde garuu na beektamti akkasi godhu kanaan adda si baasa mataa beekan mataa miti mormuma kanas irraa murayyuu. Tole lamuu harkaan hin qabu. Ani beektaadha dhageessa gurra lama na dhaggeeffatti. Tole. Aniin kun akka dubartii kaanii dhiirti ambaa natti taphattee waan si jala taa'u sitti fakkaatin. Tole. Si agarsiisan. Tole. Beektee aniin kun dhageessee ani si jalaallee deemuutti hin jiru matuma kee kana addaan baasee si faana taa'uu malee addaan deemuun barbaadu beektee. Tole. Siif agartu dubbiin. Tole. Mucayyoo kee waan gaarii barsiisi. Daa'ima ofii abbaatu bareechata. Akkatti baan akkatti galan. Tole. Ayyee. Si galche miti dubbiin. Tole. Harkaan hin qabu. Kana siku? Yaa geemii situu na jilbiiffachiisee qoota moodela qabee kana bita. Bade. Amma si gorsee bahimu. Kai jilbeeffatu. Na dhagaa jirta? Si dhagaa jiranii? Namuu geemii si ilaalu ijji kiyyaa argu. Hin argitu na. Televezyiinallee si banu si ilaalu haa argu. Hin banu televezyiinallee. Hin banu jette. Yeroo maraan dhageessitu asitti gadi hambisanii kana. Hin banu dhugaan banu. Hin banu yennaan hin banu. Hin banu yeroo hundaan banu harree kana ta'u dugda kutanii. Bayi manarra. Bayi narra. Tole. Yalla. Yaa bada harree ol kai. Kana booda waan akkanaa kanatti deebitee dalagda? Hin dalagu. Ayyee barnoota kee seeraan baratta? Hin baradhu. Geemii hin taphattu? Hin taphadhu. Televezyiina hin battu? Hin baradhu. Ayyee ni ilaalaa mitiire. Ani kan hin jedhu geemii kana kan jalqaba bane eenyu? Abbaa kee mosi? Abbaa kiyyoo tokko feete si garsiisati. Isa toda mucattii kiyya balleessaa jiran mucattii kiyya akkana dararuuf ayyee wal argina ati lammuu televezyiinii fi geemitti hin deebi'in anatu kan isaa anatu xumura deemati mucayyoo kiyyadha kan balleessaa jiru kana harree bada harricha sii godhaadha matuma kee addaan baasa shuguxii wayitiin si ajjeesu malee har'a sirraan deebi'u yaa abdii gubadhu si haa gubu rabbi ija isan na gubanii mana namaa dalagee nu tarti jedhee mucayyoo qochiisi jedhee inni geemii babbanee mucattii kana na jalaa balleessuuf deemaa miti. Si jilbiibbiidhaan akka lafarra deemu kana godhe siidhaa miti. Viidiyoo na waraabdee na bira teetteeti harmee kee
akka mul'ise siimi. Eenyu ree kabiraa eenyutu jira ree?